sifadha kaaniin hojjisiifadha ayidii. Haala tullama amana malan dafanii kan apply si godhanii siistama maqaa isaatti ras kaasan. Dhabamuun hin jiradhisi. Bakka akkas kana maatis cingaraitini ani immoo birrii kana garaa ni nyaata maal gochuuf masadee kan taa'u gaa qabda waan ta'eef dawwallee bira ofiisii bilbila dhuunfaa keetii qabda. Akkasitti illee 8 illee maal kennaaf miti ammallee mummurataa jira bar dammoo sakiyyarraa waan taskiraa lammaffaa sana kan lammaffaa murataa jira bar. Ishuma malee dhayyuuree kan 8 siin jedhu. No attakalaayidha 8. Kanaafuu raasii kiyya rabbi si agargaaru boleessa kiyya jabaadhu ofitti laafii garuu afaan immoo daddarbini sabaumaan qabeetu jiru kun 8 nu bira jira mirga keenya eega waliif iyyuu miti mirga hojjechiisaa kan jedhan afaan namaaf bicha afaan isin baay'ee hagaafi kan ishinii keessa akkaan Ani waan tokko dubbadhu afaan hamaa wannuma na gaafate gaafii bakki deebisaaf malee wanni ani hamaa dubbadhu illee jiru wanni hojjedhu ani hojii tirfiif sa'aatii tirfii amma inni sa'aatii tirfii daddalasiisuu barbaada halkan akkuma fedhan dawwalanii ani natti hin dawwalinaa jedhanii jira amma isa hojii tirfii hojiin baay'eedha. Maali hojii dhaabbatan akka keessa hojjetu maali hojii dhafii warra hojii ishee namuu saraas keessummeessa. Hojiin istiraahan jira. Horiin jira, mazraan jira, fardi jira. Wannummaan inni isin hojjisiisne hin jiru. Kanuma hunda hojjedhaa jedha inni. Hojjedhu deemi bakkaan si ajaje jedha. Hojiin yaaduu saniin ga'a. Paakistaaniin nama 5. Ati Itoophiyaan tokkichuu? Shana sun akkasuma ta'ee ture Paakistaaniin isuma fa'aa? Ka mazraa, ka horii, ka hooladha. Anamma bishaan nan hojjedhaa, istiraahaa nan hojjedhaa, farda nan hojjedhaa. Jara duuka bakka mazraadhaa hin jira amma wanta akka timaatimii batiik maal kun hin jira timirri hin jira bakka sakkan diba tokko lafan gahin jedhe. Mindaa kuma tokko akkatti hojjettanii? Kuma tokko asichi irrattuu nyaanni sitti mijaa'u nyaanni jarri kun olii gad oofanii fi nyaanni kennaatiin beektaa bakka jechuun rakkoo hin qabu kan nyaatanneedha. Inni amma kana herregaa. Egaa maal isin mazraa keessa waliin nyaatan jiraatanis baay'ee hojiin qabdan isuma fayyadamtu akka caalaa. Qottoo jira akkasitti dhiisimee maal nofaanne akkasillee hin jiru dhiisisa. Isa maa hin dubbannu jedhi. Bakka riisaan wal jiru hundi kunuu ijoollee hojii barbaada waan ta'eedhaaf taa'imii qabu. Waaqayyo si agargaaru boleessa kiyyaa malli ati qabdu tokko jiraate 8 lakki immoo kana isa faana deemu tokko beekatee maallaqa isaa qopheeffattee maallaqa isaa kennitee kaansileeshinii keessatti inshaallah immoo waaqayyo riskii kee gara biraa godhuu danda'a. Ashi bakka si dubbisaa wal dubbisaa waan gara gurgura waliin naasu. Inshaallah boleessa inshaallah nagaan wal itti fufi maltaadha moo mul'ataadha. ይቅርታ ያው ችግር የለውም። አሁን ውዴ ሎሚ ኬሰስ ቢሲ በሬ እሺ ለላላ ሰሻው እሺ የናተ ቢሮ የት ነው ያለው? ለምን ፈለግሽው? እኔ ያለው ማዳራ ነውና ሴትዮዋ መጀመሪያ እዚህ 4 ዓመት ሰርቼ ነበረ። በ2 ዓመት እንደሰራው ደሞዝ ጨምራልኝ 200 ብር ሲጨምርልኝ 4 ስታረግልኝ ሰራው። አሁን ደግሞ 6ኛ ዓመት ደሞዝ ሳትጠይቀኝ ነበር የወረቀቱ የተሰራው ማለት ነው። እኔ ደግሞ ቢሮ ራሱ በየ2 ዓመቱ የሚያስጨምር መስሎኛል። እኔ ኢትዮጵያ ሄጄ ብቻ እንደምመጣ በመሀል ኢትዮጵያ ደርሼ እመጣለሁ እየስላት እሺ ብላ ወረቀቱን አሰርታ የ2 ወር ደሞዝ ስትሰጠኝ ባለፈው ዓመት ነው የሰጠችኝ እና እኔ በዚህ አልቀበልሽም ግዴታ መጨመር አለብሽ ስላት በፍጹም አልጨምርም። እዚህ ፉጀራ ውስጥ 1200 ነው ምግብም ጽዳትም እየሰራሽ አንቺ ምግብ ብቻ ነው የምትሰሪው። ስለዚህ አልጨምርም። ቢሮ ደግሞ የምወስድሽ እዚህ ፉጀራ ውስጥ ነው እንጂ ሌላ ክልል ቦታ አልወስድሽም። ማሳፈርም መፍት አለኝ። ባለፈው ደግሞ የአውሮፕላን ብር እሰጥሻለሁ ብያለሁ። እሱን እሰጥሻለሁ፣ ግን በአሁኑ የማሳፈር መፍት አለኝ። ብርም ግን መጨመር ግዴታ የለብኝም። የትም መጠየቅ በፖሊስም በምን መጠየቅ ትቻለሽ። የእናንተ ቢሮ የሚለው እዚህ ቤት 10 ዓመት እንኳን ብትሰሪ 1200 ነው የመጣሽው፣ 1200 ነው። በራሴ ፍላጎት ካልጨመርኩ በስተቀረ አይጨምርም እና ደግሞ ሌላ ክልል አልወስድሽም እዚሁ ፉጀራ ውስጥ ካልሆነ በስተቀር ብላለችኝ። እና ቢሮ አያስጨምርም ወይስ ደግሞ ሌላ ክልል መሄድ አይቻልም?
ቆይ ውዴ ምንድን ነው እሱ? አንቺ ስራው ግን እንዴት ነው? ስራው ይጎዳሻል? ይበዛል? ሴትዮዋ ጭቅጭቅ ይዘንዛለን? ደሞዝ በስርዓት አይከፈለሽ? ደሞዝ ያው አንዳንዴ ብታቆይም ደሞዝ ትሰጣለች። እኔ የምሰራው ምራስ ብቻ ነው። ጽዳት የምትሰራለች። ጭቅጭቅ የለውም። ስለዚህ አሁን ወደ በቃ ስራም አይበዛብሽም አይደለ? አሁን ወደ ቢሮ ብትወስድሽ እንደ አዲስ 1200 ነው የሚያስቀጥሩሽ። እሷ እንዳለች በደንብ ጠንቅቃ ስሚ፣ በደንብ ጠንቅቃ የዚህ ሀገር ህግ ስለምታውቅ ምንድን ነው ያለችሽ? የእናንተ የሀገር ቢሮ 1200 ነው የሚለው። እኔ በራሴ ፍላጎት ካልጨመርኩልሽ በስተቀር ነው አይደለ ማለችሽ? አዎ ይህ ትክክልም የቢሮ እንትን ነው አካሄድ ነው። አንድ ሰው በቢሮ ሲገባ ቋንቋ የማይችል 800 ነው። ቋንቋ ችሎ ደግሞ ምግብ የማይሰራ 1000 ነው። ምግብ የሚችል ደግሞ 1200 ነው። ከዛ ወጥሽ ማዳም እጅሽን ጸባይሽን የምትሰሪውን ነገር ከወደደች 1200 ልታረግልሽ ትችላለች። ይሄ ግን አግሪመንቱ ላይ የለም። አግሪመንቱ ላይ ስልሽ ከቢሮ ስታመጣሽ 2000 ብር ብላ አይደለም ወይም 1500 ብላ አይደለም ያመጣችሽ 1200 ተነጋግራችሁ ነው አይደለም። ግን ደግሞ እንደደጉ በየ2 ዓመቱ ደግሞ የሚጨመር ብር አለ። አዎ ምን አይ እርሱም በነሱ ፍላጎት ነው። እሱ ይስማማኛል የምትይ ከሆነ አንቺ በዛው የምትቀጥይ፣ አይ አይስማማኝም የምትይ ከሆነ ካልኩ ካንስሌሽን ጠይቆ ማውጣት። አንቺ አሁን ግዴታ እዛ ቤት ያለሽ 2 ዓመት ጨረሰሽ ሌላ 2 ዓመት ነው እየሰራሽ ያለሽው አይደለም? አዎ 6ኛ ዓመት እንደውም 2 ዓመትን 4 ዓመትን ጨረሰሽ 6ኛ ነው እንግዲህ በራስሽ ፍላጎት። እሷ አሁን አንቺ ግልጽ ብትሆኚ ቀልጣፋ ብትሆኚ የራስሽን መስመር ቢኖርሽ እንኳን አይደለም ወደ ኢትዮጵያ እንኳን አይደለም ወደ ቢሮ እዛ ሆነሽ መብትሽን አስከብረሽ ሌበር ኦፊስ ደውለሽ ካንስሌሽንሽን እና ምንድን ነው እሱ ፓስፖርትሽን ይዘሽ መውጣት። እሷ ጋር ካለሽ ደሞዝም እንዳለ ይዘሽ የፈለሽ ቦታ ሄደሽ በዛ 28 ቀን የፈለሽን መጠቀም ትችያለሽ። ገብቶሻል አይደለ? ግን እንደኔ ደግሞ አንቺ እዛው ጸባይሽን አሳምረሽ ቤቱ ጥሩ ነው፣ ስራ የማይጎዳሽ ከሆነ ደሞዝ የሚሰጥሽ ከሆነ ዝንስ ጭቅጭቅ ከሌለው 1400 ጥሩ ብር ነው። እኔ ዛሬ ራሱ ካንስሌሽን ወጥሽ በምግብ አስቀጥርብኝ 1400 ነች። ሰማሽ? 1400 ገባለሁ። በምግብ ብቻ 1400 ገባለሁ። በምግብ 1400 ገባለሽ። እንደዛ ልጆች ማስገባው አይ አሪፍ ነው። እሷ ማለት እዚህ ጋር ሌላ ቢሮ መሄዳችም በቃ ስልክ ላትጠቀሚ ትችላለሽ ምናምን ማለት የራሷነቷን ሳይሆን አሁን ለምሳሌ ሻምፖ ምናምን እኛንን አንዳንድ የምንገዛው በልመና ነው የምትገዛው። ሳሙና ራሱ ያ ነገር ስለሆነ 100 ከገባው አሪፍ ነው። እሷ በጣም እሱን አልመክርሽም። እዛው ቀጥለሽ ብትሰሪ ብቻ ነው የሚመክርሽ። ለምን አንድ የምታውቂ ቤት ነው፣ ሁለተኛ የሚጎዳሽ ቤት አይደለም፣ ስራ የሚበዛብሽ ቤት አይደለም፣ ጩኸት ዝንዝ የሌለበት ቤት ነው። ደሞዝሽ በስርዓት ይካፈልሻል። አፍሽ ስራሽን ስሪ። ይህን ነው የሚነግርሽ። አሁን ሌላ ቢሮ ወስዳሽ የማይሆን ቤት ቢያጋጥምሽ እቺ ሴትያ ካንስሌሽን አሰጥሽ በእንደዚህ ያካሉ ከምትጎጂ እዛው ቤት ስር ነው የሚልሽ እናት። እሺ ስልክሽ አወራሻለሁ እዚህ ከሆናችሁ ያለው ምንም ችግር ፎሎ መልሼልሻለሁ። እሺ ውስጥ አመሰግናለሁ። እንጂ ከሰጅነ ብትጎዳ ብትበዳ እንትን ብትል እንደዚህ ብዬ መክራታለሁ። እብርሽን ጋር ካውፕሌስ ሂንጋ ዲስ ሂንጋ ለምን ችል በስርዓት ተጎዳችን ሴትዮን ንዝን ጭቅጭቅ የለኝም ብላለች። ምንኛው ነው ታዲያ የምትወጣው? የት ልትሄድ ነው የምትወጣው? ደሞዝ ደግሞ ኮንትራት ሆናሽ 400 ነው የሚከፈላል። ማሻላ ነው ይሄ። እትፉፍ ውዴ ሰላም፣ እንዴት ናችሁ? እግዚአብሔር ይመስገን። ወንድ ልጅ አመጣለሁ ከኢትዮጵያ ስትይ ስለሰማሁ ነው የገባሁት። ችግር የለውም አመጣለሁ፣ ግን ክፍያውን ትችያለሽ። ምን ያህል ይላል? ጻፉላት ኮሜንት በአይዲ ነው በካምፓኒ ነው ማምጣት የምትፈልጊ? አንቺ አሪፍ በምትዩ አይዲ ነው እኔ አሪፍ የምልሽ የሚለው ብዬ የሚመክርሽ። እብርሽ በቃ ከፖሊስ የማለው ጋር በኢየሱስ ስም አረ እብርሽ ደራረባንዳ አውሮፓ አሜሪካ ክለንጅ አለታ አንድ ብሪ ሳሌ ከረቀደና ወይ መስፈርቱን ትነግሪኛለሽ? በውስጥ እነግርሻለሁ፣ ችግር የለውም። ይኸው ፎሎ መልሼልሻለሁ። ሀይ ብዬሻለሁ። እሺ እናት ወቢ ወሪ ወጂ ካንስሌሽን ቀብነ ጀተን አይዲ ቀብነ ጀተን በሬ ፈዳስ ነንገቻ አሜስ ሊያተው
Irraan illee beektaa Itoophiyaa ijoollee dhiiraa mucaa tokko fiduu kan ture. Siifa fidatee birrii dandeessaare birrii guddiidha birri. Rakkoon qabu wantuma gaarii haa ta'u hojii gaarii haa ta'u wanta biyya kanaan beeku. Wanna gaarii kun Oromaan beekama siifitu. Jammaran akkuma bilbila banitti laayivii keerra seenee bakka yeroo maasot baay'eedas na jennaan man seenee si gaafachuu dhufee barruuga. Ammoo mana gaggeechaa ta'uu duraan nu hordoftaa. Lakki dhugaan nu hordofne badaa laayivii kana nu hordofan biizii na godha hojiitu. Ishee Omar akkoo jiru siifillee fooloo deemseera keessan na dubbisnutti. Ishee bakka. Ishee naate yeroo mina galchii hojii warra ta'e jiitu hojii jedha barreeffadhaa sinan galcha siifadha. Daraartuu akkam bultina gaafa miidhagtuu fiddaa. Keessu maal waa gaafaadha gaafa. Gaafii qashuudha beektaa amma gaafa guyyaa 30dha kontiraanii kiyya kan dhumu anan jiru kaampaaniidha. Kaampaanii immoo waan beektaa ani galuus hin barbaanne birriis immoo gaanaa kaffalamaan jiru. Iddoon biraatti kan qayyaradha yennaan qayyarachuu hin dandeechu asumatti kontiraataa addisee jalqabda malee naan jedhan. Isa sanee yoon galee as deebiin rakkina qabaadha kaampaaniin biraa qayyarachuu barbaade jechuudha. Kontiraatii fixattee yoo galte indagana kaadisii taatee dhufta malee wanni ati blooks gochuun mirga qaban hin danda'an. Lama kontiraatii keefitti ashtaa wanna ta'edha. Gin Itoophiyaa irraa moo dhufta kaadisii taatee dhufte. COC barattee maal gootee bakka meedikaalii minaamin akkana shaaraa fudhattee sii galee. Akkas yoo ta'e malee immoo isaan kaampaaniin biraatti qayyaruu hin dandeenyu yoo galte garuu si gaggeessina naan jedhan. Kaampaaniin immoo kontiraatii. Maalidhaaf kaasreetii naa kennaa jettuuni? Beeknan kenninu naan jedhan isaan. Maal jedhan rakkinni? Rakkina kana isaan naan jenne yoo hojjechuu barbaadde asumaan itti fufii kontiraataa addisiisiif addisiisnaa naan jedhan yoo barbaanne immoo galuu hin dandeecha si gaggeessinaa naan jedhan. Ati kan murteeffattere amma? Bakka nan galadheeti na murteeffadha. Argalitu bifa addisiitiin kottu qaban rakkina jira karaa kaampaanii hojjettee noormaal karaa namaatiin. Rakkoon qabu miti reefurosisuma addisii jalqabu malee. Rakkinni qabaree waggaa lama fixee nagaan baatee galaa jirta bilook sin godhu guddiidha. Sirriidha inni immoo bilookii sin nan godhu sin godhu dheeraa garuu barbaadde rakkoon qabu hojii. Ati si godhaa iyyuu bilookidha gochuu hin danda'u bara kontiraata kee fidattee jirta. Kanaafuu amma rakkoon qabu itti kaayyoon galee furosisuma addisii malee. Umar rakkoo qabu furosisuma addisii firuma si gaafatu malee waan biraati. Shiduu naa deebisii tokko na jedhaan banne ishii. Maasa fuula kee walitti guutaree. Ifee seefu nutti qaban. Ani moo? Beekan eenyu lafa sagalee nu jedhu sagalee wayii jalaan jira. Ijoolleen jirti na bira bakka tunaa ta'ee dubbaa ishee. Barbaade jecha. Deem keessa nagaa jechuufi. Deem keessa kooluu si deemsa keessa nagaa fadhu. Deem keessa kanas lakkoofsa kosii dubbanna Nagaa keessa fayyaa akka. Nagaa galata waaqa akka. Nagumaa jirtu. Jira sarkaatu. Jirra alhamdulillah. Maal si gargaaru obboleessa keenya? Dalagaan barbaade dalagaan akkamii fa'aatu jira? Eessa jirta? Dubaay. Maal si gargaaru? Dubaay hojiin jiraan jedhe hojiin hojjetame. Hojii maalidha? Maal barbaadde? Hojii akka kunoo warshaa yookiin maal qabdaati? ayidiin hin qaba. Ayidiin na dubbisa dhageessisa ishee? Ayidiin. Seera. Eenyudha? Waa'ee kan dakana si durse. Wayyee wuti. Oomii akkamii? Nagaa galata waaqa akkami? Jira sarkaatu. Galata rabbii. Qaatumaan siin jedha erga ji'a meeqaati har'ana dubbiste carroome? Barreeffatu ergaa kee guutuu barreeffatu bakka si galchaan. Gaawaa kana barreessa maanan argitu ganama soo seente si agarsiilas. Maalidha ayidiin kee? Wanti siin jechuu barbaade siistaarii kiyya fiduu barbaade tanan beektaa yoo hin fidda ta'e maaliif ishii nuunaaf finniree jedhee yeroo baay'ee si hordofaa ture. Afaan dandeessi? Afaan hin dandeessu beektee isa kana rakkooni afaan hin dandeessu garuu nama inni
nama si dhibuu miti osoo dhuftee sin bartii dheetan yaada si galee. Amma isa kan namsi gaafa dhuchan adeemis. Afaan iyyaa lafti ishii qaamni ishii fayyaa qabaanne ana isuuf nama jiru hojjetu ijoollee namaa rakkoo qaban ni dhiisi. Kan biyyaa ba'u garuu kan si gaafadhu waciin lamatti ta'a. Viizaa asii hin kaffaltaa achi waan kaffalamu kaffalatta waciin sitti guddatee dandeessaa kana ishee ijoollee addisii filatamtu ara asitti. Viizaa keenya fitna kan viizaa sanatti kaffaltaa waan isheen as keenya hojiin galchina. Bakka akkuma biyyaati ka akkuma hojjetamaa jiru kana nama taammaanni barbaade tammaalee haala namtee. Biyyaatillee garuu akka biyyaa maal goota beekta ijoolleen tokko tokko birrii guddaa kaffalanii biyyaa asitti fidatanii asitti immoo nama biraatti dabarsanii kennu. Si galee? Kanaafiyyuu amma viizaa dirhama 2,000 dirhama kophaatti kaffaltanii poroosesii Itoophiyaa san kaffalattanii dhufuu isinitti ulfaatu. Viizaanii kophaatti dirhama 2,000. Jetta amma viizaa maadaamitiin nimti kan dhuftu qaba. Si galee asitti viizaa shirikaatiif fidna asitti naannoo hojii galchina shirikaan sun immoo maal nuu kenna kaansileeshinii nuu kenna jechuudha si galee. Okay. Ani biyyarraas wacii kan biraa iski walumaa galatti baay'ee ulfaata naannoo 3-4 na fixa. Laakiin gawachi. Iski ani maal barbaaddiseeti ani birrii homaa miti hojjettee kaffaltee ani nama taammaanii dhuftee akkan tan karaattanneedha. Anillee dhiyoodhuman dhufee beektaa Dubaay jira. Okay, ani dursa kaffaleetan immoo viizaa dursa kaffaluu nan beeka. Tikeetti minaamina dursa dhuftee as geesseen kaffalamu wacii hundumaa osoo ishiin as hin ga'iin hin kaffala. Maaliidhaaf reewwatteetti yaani ishiin duubatti deemtennaan akkaawuntuma birrii irratti deeshin santu gara keebiris tiraansfarsii godhaan jechuun akkasitti fidanii silaa isaan uummataa hunda ta'edha. Okay, akkiideen fiduu hin dandeessa yoo dhufteerree hin rakkattu rakkoo hin qabu wajii nama kanaatillee baay'ee. Ana bira teechi, anatu dhaqee eerpoortii fida, anatu hojii galchaa, anatu aayidii irraa hojjechiisa. Barbaaddu mindaa ishee akkaran ta'a ergattoo jette ani mirga irratti si kenna. Okay, guyyaa meeqatti hin xumurama? Almost ka'ama kun filannoo maadaamiin hundee godhoo ta'e godhoo haqa paaspoortii saayinii naa ergite. Si galee ashaaraa ishii naa ergite. Faayidaa waraqaa faayidaa ishee walitti qabdee kan isii hosii baratti naa ergite. Ganama ani wannoo nan baasa fi maqaan isaa muqaadara yookiin immoo maal maqaan isaa nutti agrimentii saniin booda immoo Itoophiyaa poroosesii yoo fidne inni kan Itoophiyaa akka torbee tokko fudhate jedhanii torbee tokko san keessatti kan Itoophiyaa poroosesii dhumna viizaan sa'a 24tti ba'a viizaan ba'a jechuun guyyaa bararaatti bakka. Okay, ashaaraa hin qabde ምንድነው ሲወሲ ቀብዲ በረቴ ጡሙርቴ ጅርቲ ያው ሚድልካል ብቻ አሻራ ላዝም ነው ፋይዳ ወረቃ ደኝማ ፋይዳ ትሌ ላዝም ነው. Okay, bakka waan hundaafuu sirratti gatadha bakka kara biraa akka inni naasuufne jechuudha. Sin amana.